Ministeera nagaa akka turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa meeshaalee waraanaa seeraan ala qabatanii argamuun himannaa irratti dhiyaate wal qabatee har'a mana murtii dhiyaachuun ragaalee ittisaa 2 dhiyeeffataniiru. Yaaliin ajjeechaa siyaasaa 3 irratti aggaamamuu mana murtiitti himanii akkamiin kilaashii qabaachuu akka danda'an ibsaniiru. Waayilakoo dhaddacha kana hordofe Habtaamuu Xibabuu galgala kana bilbilaan dubbisee ooltii dhaddachaa gaafadheera. Galatoomii galaanaa naannoo ji'oota 11 dura to'annoo jala oolanii ji'oota darbaniif immoo mana murtiitti dhimmi isaanii ilaalamaa kan ture deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa guyyaarraa mana murtiitti dhiyaataniiti kan turanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti jechuudha. Beellamni har'atti kan qabamee tures ragaalee ittisaa isaanii dhaggeeffachuudhaaf kan ture. Manni murtichaa ji'a adoolessaa bara 2016 jechuudha. Adoolessa 30 himatawwan jalqabaa lamaan irraa bilisa jechuudhaan himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuu jedhu akka ofirraa ittisan murteessetti kan ture. Haaluma kanaan obbo Taayyee Danda'aa ragaa ittisaa isaanii guyyaa har'aa dhaggeessifachuu kan danda'an jechuudha. Ragaaleen ittisaa obbo Taayyee Danda'aa waammatan immoo aangoota mootummaa 5 kan isaan dhimmicha ni beeku jedhan jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa himata meeshaa waraanaa wajjin wal qabatee irratti hundaa'e yookaan immoo dhimma meeshaa waraanaa qabatanii argamu hin haallee haa ta'u malee balleessaa hin qabu jechuudhaan kana dura mana murtiitti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa isaan waammatan 5 keessaa 2 guyyaa har'aa dhaddachatti argamuudhaan jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiranii. Isaan tokko wayita obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nagaa turanitti hoogganaa isaanii kan turan yookaan immoo ministeera nagaa kan ta'an obbo Binnaalf Andu'aalamii ragaan ittisaa isaan lammaffaan immoo poolisii federaalaatti ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa kan ta'an Komishinara Ittaanaa Malaakuu Fantati. Aangoonni lamaan egaa jecha ragummaa Tole ragaa obbo Taayyeen dhiyeeffataniin alatti obbo Taayyeen mataan isaanii mana murtiidhaaf yaadni kennan akka ture dhageenyeerra. Mee wanni jedhan maali? Eeyyana obbo Taayyee Danda'aa wayita aangoo irra turanitti duraan eegdota 7 eegamaa akka turan sana booda garuu yaaddoon keessattuu eegdonni isaanii adoolessa bara 2014 erga irraa ka'anii booda yaaddoo nageenyaa qaban ka'umsa gochuudhaan meeshaa waraanaa hidhachuudhaaf gaafii dhiyeessuu isaaniiti kan isaan kaasanii. Kanumaan wal qabates Komishinara Ittaanaa Malaakuu Fantaa mariisisuu isaanii sana boodas xalayaa waajjira ministeera muummeetii akka barreessifatan itti himuu isaanii achaas deebi'anii hoogganaa isaanii kan turan ministeera nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin xalayaa akka barreessaniif waajjira ministeera muummeetti gaafachuu isaanii obbo Taayyeen dubbataniiti kan isaan jiranii. Waa'ee yaaliin ajjeechaa irratti raawwatamuu yookaan yaalamuu ibsaniiru. Eeyyan yaaliiwwan ajjechaa siyaasaa 3 irratti raawwatamaniiru jechuudhaanis kaasaniiti kan isaan jiran obbo Taayyeen. Yaadduma nageenyaa kana bu'uura godhachuudhaan kan isaan meeshaa waraanaa hidhachuudhaaf fedhii akka qaban gaafii dhiyeessuu isaanii kan dubbatanii. Haaluma kanaan hoogganaa isaanii kan turan ministeera nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin xalayaa gara waajjira ministeera muummeetti akka barreessaniif gaafachuu isaanii. Haa ta'u malee isaan akkasumatti informaalii jechuudhaan kan isaan ibsanii akkasumatti ni danda'ama waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudhaan sana booda obbo Taayyee Danda'aa meeshaa waraanaa barbaadanii kilaashii 1 fi kaartaa 2 hidhachuu isaanii. Meeshaa waraanaa kanas immoo fira isaaniirraa akka argatan kan hidhatanis immoo bara 2015 keessa akka ta'e dubbataniiti kan isaan jiranii. Sana booda obbo Taayyeen dhimma kana haasaa kana erga dubbatanii booda ragaaleen ittisaa dhiyaatan lamaan gara dhaddachaatti dabareedhaan ol seenuudhaan jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiran. Tole egaa obbo Taayyee Danda'aa ji'oota dura wayita to'annoo seeraa jala oolan himannaawwan adda addaa 3 turre ture. Mee wantootni himannaa isaanii keessa adeemsa keessa kufaa godhamee ka amma ittiin himatamaa jiran maal akka ta'e nu yaadachiise? Eeyyana abbaan alangaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa irratti himatawwan 3 ture kan inni hundeessee ture. Isaanis miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa idileetti fayyadamuudhaan ergaawwan hokkara kakaasan dabarsuu akkasumas immoo ergaawwan kaayyoo qaamolee farreen nageenyaa ABO shanee fi faannoo jedhaman milkeessan dabarsaniiru kunneen jedhan himatawwan 2 turanii. Himanni inni sadaffaa kan ammallee ofirraa ittisaa jiran labsii meeshaa waraanaa cabsuudhaan yookaan immoo meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamaniiru kan jedhudha. Habtaamuu Xibabuu gabaasa nuun geesseef hedduun si galata. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen misaa'ila fageenya dheeraa biyyattiin Yuukireeniif kennite dachee Raashiyaa keessatti ittiin haleellaa akka raawwattu hayyama kennuun isaanii muddama hammeesseera. Baayiden gaaffii irra deddeebiin Yuukireen dhiyeessaa turte kana
didaa turuun amma hayyamuun isaanii Raashiyaa dheekkamsiisee jira. Raashiyaan misaayilota US oomishtu kun yoo itti dhukaafaman deebii gocha kana gituun akka kennitu himtee jirti. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Pirezidaantiin US Joe Biden Ukraine misaayilota Ameerikaa fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuun Raashiyaa hedduu dheekkamsiise. Biden aangoo pirezidaantummaa Tiraampitti dabarsuuf ji'i 2 yeroo isaan hafutti murtee Ukraine waggoota 3 darbaniif kadhataa turte kan dabarsan. Daangaa ishee keessatti loltoota Raashiyaa akka haleeltuuf malee daangaa Raashiyaa akka haleeltuuf biyyoonni lixaa Ukrainiif hin hayyamne ture. Amma garuu Ukraine misaayilota balistikii US fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltu Biden hayyamanii jiru. Biyyoonni akka UK fi Faransaay fa'aas faana US hordofuun Ukraine misaayilota isaanirraa argatteen daangaa Raashiyaa akka haleeltu ni hayyamu jedhamee eegama. Joe Biden kan hayyamuun isaanii Kooriyaan kaabaa loltoota 10,000 ta'an Raashiyaa waliin hiriiranii Ukraine akka lolaniif erguu hordofeeti. Gama biroon ammoo Raashiyaan guyyaa kaleessaarraa ka'uun haleellaa misaayilotaa fi diroonii guddaa magaalota Ukraine irratti gaggeessaa jirti. Haleellaa Raashiyaa kanaan buufataaleen anniisaa biyyattii akkaan miidhamuun lammiileen biyyattii hedduu dukkana keessa jiraachuuf dirqamaniiru. Biyyoota lixaa Ukrainiif deeggarsa meeshaa waraanaa fi bajataa taasisan keessaa US kan gitu hin jiru. US hanga ammaa deeggarsa $61 biliyoona taasisteetti. Jarmaniin deeggarsa waraanaa $11 biliyoona ta'u Ukrainiif yoo kennitu, UK immoo deeggarsa waraanaa $10 biliyoona 10 ol ta'u Ukrainiif kenniteetti. Misaayilli Ukraine itti fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltuuf Biden hayyaman kun Army Tactical Missile System yookaan ATACMS jedhamuun kan beekamu yoo ta'u fageenya hanga kiiloomeetira 300 imaluun bakka xiyyaafannoo waraanaa haleeluu kan danda'udha. Misaayilli bilaastikaa kun dhaabbata Ameerikaa Lockheed Martin jedhamuun kan oomishamu yoo ta'u xiyyaaffannoowwan waraanaa kanneen akka mankuusaa meeshaa waraanaa, wiirtuu ajajaa fi bakkeewwan loltoonni tuuchaan jiran haleeluuf kan gargaarudha. Misaayilli kun saffisa sagalee dachaa 5 oliin kan imalu ta'ee tokkoonsaa dhukaatuu kiiloogiraama 227 ol baachuu kan danda'u ta'ee bakka dho'insitti qaqqabetti miidhaa guddaa qaqqabsiisuu kan danda'udha. Lord Peter Rickans gorsaa duraanii nageenya biyyaalessaa UK fi Faransaayitti ambaasaaddara UK ta'uun tajaajilanii turan. Tarkaanfii Joe Biden fudhatan kan jajjabeeffamuu fi biyyoonni akka UK fi Faransaay illee Ukraine misaayila isaaniin daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuuf karra akka banu BBC News Worlditti himan. I think it's a welcome step that Joe Biden has taken. It's part of his legacy. I think he wants to give Ukraine the maximum. Tarkaanfiin Joe Biden fudhatan kan jajjabeeffamudha. Yeroo aangoo isaanii torbanoota muraasa fan keessatti misaayilota baay'ee cimoo ta'anii fi murtee waraanaa Raashiyaan taasiftuu jalaa waliin dha'uu danda'an Yukireeniif kennuudhaan akka qaama leegaati isaaniitti hanga danda'an deeggarsa cimaa gochuu barbaadu. Kanaan dura Raashiyaan yoo barbaadde misaayila Kooriyaa kaabaa yookiin diroonii Iraaniin fayyadamuun dhorkaa tokko malee Yukireen bakka barbaaddee haleelaa turte. Amma Yukireenis bakkeewwan xiyyaafannoo waraanaa Raashiyaa adda waraanarraa fagoo jiran haleeluu ni maltee jechuudha. Yukireen misaayila US fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltu Biden hayyamuun isaanii abidda irratti boba'aa firfirsuudha jechuun Raashiyaan dheekkamte. Biyya namaa weeraree abidda irratti boba'aa kan firfirsaa jiru Puutiinidha jedhu Lord Peter. What's been throwing oil on the fire has been their aggression for nearly 3 years now. For the escalation. Waggoota 3 darbaniif abiddatti boba'aa kan firfirsaa ture weerara isaaniiti. Haleellaan sabbattan kana buufataalee annisaa Yukireen irratti gaggeeffame shororkeessummaa annisaa lammiilee nagaa Yukireen hospitaalotaa fi manneen barnootaa annisaa akka hin arganne gochuudha. Abiddatti boba'aa firfirsuun isa kanadha. Yukireenis meeshaalee argatte fayyadamuun mirga of ittisuu akka qabdu agarsiisa. Meeshicha kan itti fayyadamuu Biriteen, Faransaay yookaan Ameerikaa osoo hin taane Yukireenidha. Waraana Yukireen kan ammeessaa jiru Puutinidha. Pirezidaantii US ta'uun kan filaman Doonaald Tiraamp waraanni Yukireen keessatti gaggeeffamu sa'aatii 24 keessatti akka dhaabatu nan taasisa jechuun dubbatanii ture. Duula filannoo isaanii keessattis waraanichi US maallaqa hedduu baasisaa jira jechuun dhaabuuf karoora akka qaban dubbatanis haala kamiin akka dhaabisan garuu ifa hin goone. Alaa Finfinnee daldaltootni nagayee akka dhiyeessan to'annoo gaggeessaa jiru wal qabatee markaatootti daldaltootni guyyaa har'aa uggura gabaa gaggeessuu BBC'n odeeffateera. Biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee daldaltoonni bittaaf gurgurtaan gaggeessan seera qabeessaa fi nagayee kan qabu ta'uu akka qabu wiixata darbe beeksisee ture. Hojjettootni biiroo galiiwwanii magaalaa Finfinnee hordoffii taasisaa turaniin daldaltoota nagayee osoo hin kutiin bittaaf gurgurtaa gaggeessan hanga birrii 100,000 adabamaa akka turanii fi kanarraa ka'uun guyyaa har'aa markaatoo keessatti manneen daldalaa hedduun cufaa akka oolan daldaltuun maqaan ishee akka hin dhaamne gaafatte tokko BBC'tti himteetti.
እያሰሩ አይደለም ነጋዴን በጣም ውጥር አድርገው ነው ያዙት መርካቶ ላይ መርካቶቲ ደልደላ hojjechiisaan jiran muddanii qabanii jiru nageen ittiin bittee fi meeshaan harka kee jiru walqixa dhufuu qaba hin ta'u taanaan mootummaan ni dhaala oduun jedhu erga dhagaame booda namni meeshaa qabu dhoksuu jalqabe bifa mootummaan jedhuun hojjechuun hin danda'amu sababni isaa kasaaraadha waan ta'eef kanarraa kan ga'e namni uggura murteesse markaatoo keessa har'a sochiin homaatu hin jiru namoonni qabeenyi isaanii jalaa dhaalame jiru maaltu yaadamee akka jiru rabbitu beeka nagaheen ala mi'a firee 6 fi 12 gurguranii ijoolleen birrii 100 adabaman jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee daldaltootni adeemsa bittaaf gurgurtaa seera qabeessa keessa darbuuf nagahee ittiin bitaniif gurguran akka dhiyeessan cimsee to'annaa akka taasisu beeksisu hordofe markaatoo keessatti sochiin gabaa qorree akka jirutu himama guyyaarraa gabaan markaatoo cufamee ooluu ka danda'e daldaltootni karaa garee teelegiraamii waamicha uggura gabaa waliif taasisaniin ta'uu ka himtu daldaltuun BBCtti dubbatte kun waamichi uggura gabaa kun torbee tokkoof kan turuudha jedhame ሁሉም ተነጋግሮ ነው ይሄንን ያደረጉት መርካቶ ላይ ነጋዴዎች ቴሌግራም ቻናል አለ ዛሬ ተለቆ ነው ሰው አይደል hundumtuu waliin mari'atee kana godhan markaatootti daldaltoonni garee teelegiraamii qabu achirratti gadi lakkifameeti namni uggura kana kan murteesse namni kan jedhu sirrii miti hojii hojjennu kun murtii lafumaa kaatee murteessituu mitiidha to'annoo yoo ta'e warra gurguddaa irraa eegaluu qaba malee lafumaa kaatee al tokko warra qinxaaboo gurguran irratti murteessuun biyyattii gara kufaatitti geessa amma markaatoo humtuun jiru uggura kana torbaniif itti fufsiifnaa jedhameera darbee suuqiin baname jira akkanatti fakkaatutti warra odeeffannoo hin qabnedha malee namni baay'een dhuffee jira ijoollee baay'eenis to'atamaniiru gareedhaan dhufanii biiroo galiirraa dhufnee jedhu waan tokko garaa namaaf hin laafan yoo hubachiistee sin hubatan akkanaa akkasii yoo jetteen sin dhaga'an manneen daldalaa markaatootti argaman uggura gabaa gaggeeffame jedhameen cufamanii ooluu ilaalchise biiroo daldalaa fi galiiwwanii magaalaa Finfinneerraa odeeffachuuf yaalii goonee hin milkoofne kutaan magaalaa Addis Katamaa gamasaan markaatootti sochiin daldalaa bifa idilee ta'een itti fufee jira jechuun fuula